Ashama daawwattoota kabajamtoota YouTube channaalii keenyaa sagantaan keenya kan isitti nu barattan akkuma itti fufetti jira. Akkuma beekamu sagantaan keenya kan guyyaa irraa herreega dogoggora bulchiinsa siyaasaa Abiy Ahmad isa jedhu sagantaa lammaffaa qabannee isiniif dhiyaanne herreega dogoggora bulchiinsa siyaasaa Abiy Ahmad irraa kan ka'e bara 2020 naannoo mootummaa Tigraay irratti duuluudhaan lolli kan jalqabame yoo ta'u hanga ammaa tanatti lolli sun sadarkaa inni irra gahe eessatti akka dhumachuuf deemu haalli irra jiru maal fakkaata kan jedhume wajjin haa ilaallu. Bulchiinsi mootummaa Abiy Ahmad bara 2020 mootummaa Eertiriyaa gargaarsifachuudhaan mootummaa naannoo Tigraay irratti kan duule yoo ta'u yeroo kanatti mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaan Eertiriyaa walii galuudhaan karaa jalaan shira guddaa kan dalagaa turan ta'uu Abiy Ahmad erga hubatee booda bara 2022 Pretooriyaatti waliigaluudhaan waliigaltee lolaa dhaabuu taasisee jira. Abiy Ahmad waliigaltee Pretooriyaa kan taasiseef jaalate osoo hin taane dirqameeti. Sababiin waraanni Eertiriyaa fi garee TPLF fi murni faannoo waliigaluudhaan karaa lafa jalaatiin mootummaa federaalaatti shira isaan yaadaa jiran erga hubate daddaffiitti akka lolli dhaabbatu taasisee jira. Haa ta'u malee garuu yeroo ammaa kanatti bulchiinsi mootummaa Abiy Ahmad lola humna waraanaa irraa of qusatee karaa dippiloomaasiitiin furmaata laachuu kan qabu. Finxaaliyyi TPLF fi mootummaa Eertiriyaa wajjin lolatti seenuudhaaf fedha kan qabu ta'uu mul'isa. Akka maddeen ragaalee garaagaraa himanitti biyyoonni deeggarsa TPLF harka keessaa qaban Eertiriyaan durfamee kan akka Ijiptii fi Suudaanii ta'uu dubbatama. Dr. Abiy Ahmad bara 2018 erga gara aangoo biyyattiitti dhufe pirezidaantii Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqii waliigalee mootummaa naannoo Tigraay irratti kan duulan yoo ta'u garuu waraanni Eertiriyaa carraa biyya Itoophiyaa seen erga argatanii booda carraa sanitti fayyadamuudhaan TPLFitti duuluu dhiisanii daddaffiitti murna faannoo hidhachiisaa turan. Kana booda mootummaan federaalaa shira waraanni Eertiriyaa biyyattii keessatti hojjechaa jiran eega hurbatee booda hatattaman akka waliigalteen Pretooriyaa tahamu godhee jira. Haa ta'u malee yeroo sanitti pirezidaantiin Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqii jalqaba yeroo mootummaa federaalaa wajjin garee TPLF irratti duulan fuula lama qabatee gama daangaa Itoophiyaa kan seene yoo ta'u fuula tokkoon deeggarsa mootummaa federaalaatiif qabu kan mul'isu ta'us gama biraatiin fuula dhokataa fayyadamuudhaan diinummaa mootummaa federaalaa fi hawaasa Itoophiyaaf qabu biyyattii keessatti shira kan dalagaa ture hanga ammaatti kan itti fufaa jirudha. Haa ta'u malee akka lakkoofsa addunyaatti bara 2014 yeroo qeerroon Oromoo qabsoo fincila diddaa gabrummaa mootummaa TPLF irratti gaggeessaa jalqabanitti pirezidaantii Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqii gammachuudhaan cal'isee kan ilaalaa ture yoo ta'u yeroo sanitti hawwii fi abjuun isaa kan jalqabe ta'uu hubate. Sana booda mootummaa TPLF erga cabee Abiy Ahmad aangootti dhufee booda akkuma aangootti dhufeen TPLFitti duuluudhaaf daddaffiitti mootummaa Eertiriyaa kan yaammate yoo ta'u yeroo kanatti pirezidaantiin Isaayyaas Afwerqii akka salphaatti abjuun isaa kan dhugoome ta'uu arge. Garuu Abiy Ahmad erga mootummaa TPLF aangoo gadi dhiisanii booda mootummaa Eertiriyaa diinummaa Itoophiyaaf qabu akka waan dhumateetti kan ilaale yoo ta'u daddaffiitti mootummaa Eertiriyaa firoomfachuu isaanii yaadatama. Kana malee yeroo sanitti Abiy Ahmad pirezidaantii Eertiriyaa firoomfachuu isaa akka waan biyyoota Afrikaa fi biyyoota addunyaa hunda hoogganaa jirutti of ilaaluu jalqabe. Sana booda dantaa hawaasa Itoophiyaa irratti hojjechuu dhiisee gama tokkoon abjuu haadha isaa faarsuu fi gama tokkoon TPLF irratti duula labsuu jalqabe. Haa ta'u malee Abiy TPLF qofa irratti duula waraanaa labsuu osoo hin taane guutuu biyyattii irratti duula waraana labsee jira. Akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti biyyi Itoophiyaa rakkoo nageenyaatiin durfamee kufaatii dinagdeetiin wal qabatee rakkoolee garaagaraatiin kan saaxilamaa jirtudha. Bara 2020 mootummaan federaalaa duula waraanaa mootummaa naannoo Tigraay irratti bane ilaalchise yeroo ammaa kanatti haala rakkoo biyyi Itoophiyaa keessa jirtu kan fide yoo ta'u haa ta'u malee akkasumaanuu Abiy Ahmad lola keessatti TPLFin injifachuu hin dandeenye ta'us yeroo ammaa kanatti naannoo kaaba Itoophiyaa harka caalaa mootummaa federaalaa jala kan
kan hin jirre ta'uu mul'ata. Haa ta'u malee osoo haalli kun jiru Abiyyiin Ahmad ammas mootummaa Eertiraadhaan wal waraanuudhaaf of qopheessaa jira. Kan gaafii namatti uume yeroo ammaa kanatti osoo biyyi Itoophiyaa rakkoo cimaa keessa jirtu Abiyyiin Ahmad biyyoota ollaa dabalatee biyyoota dhihaa hunda diinoonfatee jira. Akkasumaanuu biyyoota michuu Itoophiyaa ta'an hunda diinoonfatee jira yeroo ammaa kanatti. Maanuu osoo haalli kun jiru Abiyyiin Ahmad ammas mootummaa Eertiraadhaan wal waraanuudhaaf of qopheessaa jira. Kan gaafii namatti uume yeroo ammaa kanatti osoo biyyi Itoophiyaa rakkoo cimaa keessa jirtu Abiyyiin Ahmad maaliif lolatti seenuu filatee kan jedhu nama hundatti gaafii uumee jira. Yeroo amma keessa jiru kun kan lola filatan osoo hin taane kan lola dheessanii nagaa filatan. Yeroo ammaa kanatti biyyoota dhihaa diineeffachuu osoo hin taane kan biyyoota dhihaa firoonfatan. Akkasuma yeroo ammaa kun yeroo dinagdee guddifatanii yeroo teknooloojii guddifatan malee yeroo lola filatan osoo hin taane yeroon kun yeroo jijjiirama filatan. Yoo ta'u garuu Abiyyiin Ahmad karaa isa baasu dhiisee karaa doggoraa filatee kan deemaa jiru fakkaata. Hanga sagantaa keenya isa sadaffaatiin wal deemuuti daawwattoota kabajamtoota YouTube channaalii keenya nagaan nu tura affeeraa keenya. Akkasumas sagantaan keenya yoo kan isin tolu taate subscribe, share, like godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaan affeeraa keenya.